Kuma kana teenyee ilaaluu caalatti amma nan beeka Iboolaa kana sirriitti nan beeka manni suni mana saba warra sadii warra Qomceeti. Akkamittiin haalli akka mijate illee namoonni baay'ee yaadanaa kennaa jiru. Naannoo sana eeriyaa sana illee hiriyyaan koo tokko poolisii wayii jira. Achuma naannoo sana akkamittiin kana ta'e maaf hin cibsiiftu jennaan galgala sa'aatii naannoo tokko keessa naa bilbilee ture dhannee cibsiifneerraa. Manni kan warra sadiidha maaf dhaqan ijoolleen keenya hin beekama miti yoo naan jedhee dasii booda cibsiifnee jirra jedhamu achi keessaan dara tokko qabnee hin jirra ani diippilii keessa hin beekun jedhee natti haasaa ture. Torbeema sana keessallee naannooma Iboolaa mana hoteelaa sana keessatti illee shufeeriin wayii mucaan naqamte wayii achumatti du'eera kan jedhus immoo oduun naga qabee jira. Amma kana informationii funaannachaa jirra. Uummanni Oromoo tokkummaa isaa ijaaruu dhiisee ol jibbaa jira. Dudduuba Iboolaa sana keessatti illee naannoo Laargoo oomishamu sanatti illee faanoonni leenji'aa jira kan jedhus immoo oduu qaqqabaa jirra. Haala mijeeffachaa jira kallattii kamiin akkamittiin jedhee waan garaagaraan barbaadaa jira. Na hordofuu dandeessu uummanni hundumtuu achumaanis immoo akkamittiin naannoo sana keessatti uummanni Oromoo dhumaa jira. Yeroo garaagaraati kan namoonni achitti dudu'anii nama sadaffaadha kan mana sana keessatti dhaga'aa jiru. Qaamni kamiyyuu informationii kana hin beeku ta'ee hin beeka ta'ee hin beeknu. Namoonni informationii kana qaama sanaaf illee laatan illee callisaniiru. Maaliif akka callisan illee hin beeknu. Nuti amma qaama mootummaa dhiibnee nuti uummanni Oromoo dargaggeessi Oromoo akkuma duraanii tokkummaa isaatiin saba warra TPLF fi OPDO kana kuffise ammas tokkummaa keenyaan yoo hin jabaannu ta'e kun baay'ee na yaaddeessa dhugaa dubbachuuf. Ol jabeessuu, ol ijaaruu, tokkummaa keenyaan itti deemuun nuuf fala nuuf fida. Miidiyaan haasa'oo tun ta'in jabaadhaa booda itti fufee haasa'aatii tokkummaa keenyaa cimtuu jedhan. Ayyee jennus galatoomii amboo hin xumuranne tole kaachisaa itti fufu. Kaachisaa carraa si kenneen jira carraa keetiif fayyadamtoo ta'e namoota hedduutu ergatee jira gastii. Ayyee akkam jirtu nagaa jirtu. Milkii nagaadha kam. Hedduu. Wayye. Tarree galu. Kaachisaan yaada keetti fuyitoo milkiin sittiin deebi'a. Ifama yaa'u xiqqishoon torkii rakkisaa ture. Galatoomaadhaa tarriyyee yaa'u mucaan kun eega du'e yaasi inuma garaana nyaataa jedhamee ta'a mucaa qacaleedha. Ilma ganaa ol guddachaa jiru nama aartii kanarratti hedduu xiyyeeffatee hojjechaa jiru. Dhuguma nama mucaa garraa miidiyuma kanarratti illee isa beekaa qaamaan illee isa beekuu baadhu nama hedduu isa dinqisiifadhu jechuudha. Garuu wanti taa'aa jiru kuni kan amma soora irratti ta'e kun borus har'as ta'uu danda'a irra deebi'ee ta'uun isaa waan afaan qabne jechuudha. Kana kan godhuu danda'e maali? Faffaca'iinsa keenya gurmaa'aa hin jirru namuu faffaca'eet gareedhaan wal qoodee kun shawaa jee kun Harargee kun Wallaggaa akkana jee faffaca'uu kanaatu kana hunda fidaa jira jechuudha. Kanaaf har'aas ta'ee borus uummanni keenya yoo hin gurmoonye akka duritti amma yeroo ammaa kan nu goomsa jiru maali? Amma yeroo tokko qaamnummaan Oromoo dajoo kuni mootummaa jala fiigaa kuni qaama biraa jala fiigaa kuni akkuma fedhii isaatti fiigaa gurmoo'insi hin jiru jechuudha adda faffacaanee jirra. Kun immoo ta'uu hin qabu. Feetuuwwan feetitee garii feetu qaama mootummaatii garii feetu paartii. Itti fufii kaachisa. Konneeshinii si qabee? Ayyee milkii itti fufeeti. Konneeshinii qabee jira fakkaata. Ayyee wanni nama dhufu keessaa uummata Oromoo kan miidiyaa irratti iddoo garaagaraa jirtan wanti jechuun barbaadanii taateen ammaa kun baay'ee nama rifachiisaa baay'ee nama gaddisiisaa magaalaa kana keessa soossaa magaalaa Finfinnee kana keessatti
Ani magaalaa Finfinnee kana keessatti keessumattuu ilmaa keessumattuu jechuun danda'a magaalaa Finfinnee keessa sirriitti hin beekaa. Magaalaa kana sirriitti hin beekaa garuu wanti taajjabe keessa magaalaa Finfinnee kana keessa manni hoteelaa baay'een yookaan immoo manni siree baay'een kan saba tokkoo qofaadha baay'inaan. Baay'inaan irra deemaa ture cal jiraatu yaaduma laalaa seenatu waanuma akkuma nama fayyadamuu fi dhaqaa gaafadhaa laalaa. Waardiyyaan isaa kan kireessu isaa waan kana hojjetu wanni kamiyyuu gaafii guddaa namatti ta'a biyya kana keessatti. Wanni kun qorannoo irratti gaggeeffamuu qabaa. Nu qofa otoo hin ta'in mootummaan dhimma kana sirriitti gadi fageenyaan ilaaluu qabaa. Isa gara biraatiin tokkummaan yeroo baay'ee ijoolleen keenya bakka deemtee tokkummaan qabdan waliin hubattan walii eegaan deemtan isa kanarratti baay'ee of eeggannoo nu barbaachisa. Tokkummaan nu barbaachisa. Ijoollee warra artistoota kana gama kamiinuu artistoota baay'ee magaalaa Finfinnee keessa jira. Gama hundaanuu adamsaatuma jiru. Dhokotaatuma jiraatu hundumtu baay'een isaanii artistoonni magaalaa keessa sochiidhaan haalli jiru baay'ee rakkisaadha waan ta'eef sodaa hamaatu jira. Bara kana keessa sodaa hamaa jira. Guutumattuu akkuma kamittiyyuu ani kan si dhibu keessa bara ammaa kana baay'ee sodaa keessa jira. Bara dura bara wayyaanii san keessa jechuudha. Halkan keessaa sa'aatii 7 naannoo Gullallee jiraanna hiriyoota keenya wajjin halkan keessaa sa'a 7 sa'a 8 magaalaa keessa hoo naanna'u namni takka namni abbaa kanaa eessa turbatu hin jiru bara. Namni takka si tuqu hin jiru bara. Karaarraa otoo ciistee bulte homtuu sin tuqu bara. Yeroo ammaa kana bara baay'ee karaa deemuu juutu guyyaa halkan guyyaa nama sodaachisa yeroo ammaa kana. Kanaaf nageenyi biyya keenyaa dhabamuu isaatii fi haalli jiru baay'ee sodaa hamaadha jechuudha. Firaaf diina kee adda baaftee hin beektu yeroo ammaa kana. Firri kee kamidhaa diinni kee kamidhaa hin beekamu. Afaan kee dubbataa waan saba keessatti fakkaata. Eenyu akka ta'e adda baaftee beekuun wallaalamaa jira. Baay'ee rakkisaadha. Haalli jiru baay'ee. Kanaaf gama kootiin kanumadha. Ulfaadhaa galatoomaa Rabbi Waaqayyo lubbuu isaa ajannatu hedduu nama gaddisiisaa. Nama akkana of keessaa qabu jechuun hedduu baay'ee nama gaddisiisa. Kana mootummaan gadi fageenyaan nu laalee waan kana qoratee dhugaa gurbaa mucaa kanaa nu haa baasu. Waan kun nu haa bahu. Haqni nu haa bahu. Waan jiru qulqullaa'ee hoteelichi moo hojjetaa jira gaafa jedhan baay'ee nama qaanessa. Baay'ee akkuma mootummaatti jechuudha. Baay'ee nama qaanessa. Cufamuu qaba. Cufamee sakatta'amuu qaba. Namni waan barbaadu haaduu. Ofiisaatiif illee haaduu. Qaamni biraallee waan kanaa godhu. Ammasitti waan kun sakatta'amuu qabaatu ilaalamuu qabaachuudha. Waan baay'ee kanadha. Olmaa gaarii. Hai mootummaa isa kam? Hayyee milkii galatoomii xiqqoo sagalee na jeequ wayii jira warqee dubbadhu muutiin qabaddaan sagalee waan daqiiqaa 5 sagalee jeequ wayii jira namni. Warqee yookiin kiyyaan dubbadhaa. Hayyee akkam isan nagaa qabdu nageenyi badhaadha jirtu har'a baatanii. Waa'ee ajjeefamuu mucaa kanarratti hawwannaan dubbachuu barbaadu. Ajjeefamuu nama miti. Namni du'a lakkise reeffi namaallee kabaja qaba. Dabali sagaleen kee dhagahamaa dhokko. Dhagaa hin jirtani? Abbaa yoo dhagaa jirta? Amma dhagahama. Itti dabali xiqqoo ishee sagalee kee. Namni ajjeefamuu wareegamuun kunin wareegamee aarsaa barbaade namni kaffalee wareegamuu danda'a. Garuu ammoo namni erga du'een booda reeffi namaallee kabaja qabaachuu qaba. Namni sun nama artiddu sun nama malee saree miti. Sareenuu gaaf doote qooda harki nama guddisee fi nam gaddisiisa. Bineensa jechuun sareen. Waan harki nama guddiseef nam gaddisiisa nam dhiba. Duun isii nam marara. Namni sun ammoo nama haal namummaa isaatti kabajamuu malee haal namummaa isaatti reeffisa. Waan barbaadameyyuu kamiyyuu kabaja qabaachuu qaba. Garuu maaliif akka inni du'e mootummaan laf jira namni mootummaan bula namni seeraan bula namni aadaan bula namni safuun bula. Laf seerii jiru laf jaarsi jiru laf aadaan jirtutti laf mootummaan jirutti ammoo namni ajjeefamee akka bineensa karaa gubbaatti gatamee
awwaalamu callaa miti. Gaafa awwaalame yaa dhoffame jechuun nami. Dhuffamuun dura waan fakki inni du'e maan akkis ijjeessanii qaamni lafa bulchisuun irra qabee qoratee waan jira adda baasuun barbaachisa. Isanii warri biikee jirtan jechuudha. Wannaan isanii dhaamadhu.